Ah, 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 ah. What's up? Olma bultini sinaga, nagayin simbarada. Babaro papaya. Sagalang iya jira. Yo jirate. Ya baga nagaan jiratani baga naga walitrebine. Nanjira. Anin nanjira. Agese. Wanni duri paltok wanna Facebook kanarratti dhaamsallee dabarfanna sagalellee walii taana walii dirmanna wal dhageessimna amma namni nama dhaga'uyyuu hin jiru. Waggaa lama asii naguma fayyaadha baga jiraattan waggaa lama asii dhageessee haga karoonani afuura nu kute kana dhaloota biraatu nu oomishame dhaloota biraan nu oomishame miidiyaa addaatiin gadi baanii dhaloota ajaa'iba dhageessee karoonaa generation jennaayyuu so mataan jaraa guutamee deema naman dhagaani ofin dhagaani rabbin dhagaani mootummaan dhagaani sheekan dhagaani waan rabbi waan jarri dhagaanu allahu alam beeku dhageesse namni waan sodaatan hin qabne inni nu kan sodaatan jedhani ummata nama ajaa'ibsiisuudha isayyuu xixiqqoo tokko naman beektu yoo nama tokko wallabde jaarraafa mataa gadi garagalchiti yo arge balirra nama wallabde marrefa gada mata gadi garagalchiti yernaal waaqo guutuufa shawada wallolani taddasa mata gadi garagalchi waan awwaan masaan beekon waan deemaa jiru amma wannan dhufeefi anis tiktokii kana dhaqeen sila dhaloota achirratti nan gorsa jedheen naqe waan gorfamu miti sheekota hundatu achitti deebi'e jara keenya sheekota aalima hundatu achitti deebi'e waan isin ajaa'ibummoo argitee dhugaa rabbiitti nama qabsoo oromootti dhugaa rabbi umrii isaa sheekota keessaa ani raayyaan illee qaamaan nan beeka sheekotuma keessaa irra guddaa sheeyalli jimmaas nan beeka qaamumaan so namummaan kana teeraa tokko oromoodhaaf jecha rakkatte jedhee kana teeraa tokko natti uwwise hin jiru wallahi tiktok irratti dubbata jedhanii eenyu dokter eenyu jedhamu caasaa gurraacha tokko eenyu jedhani amma suufi todhisiisan wallahi aalima guddaatu badhaasa suufi todhisiisan ijoolleen kan keenya dhugaa rabbii anamma urgee tokko beekanatti bo'aa biyya hagan danda'ellee gargaare garuu harka tokkoon qabu harraga namni gargaaramu dhageessee nama tiktokii irratti bahee daansii dannasuudha ka qaamatti citee lalisee roobaa miila tokkoon qabdu dhageessee har'a sinilleen Ingiliz jiraatti garuu namni hedduun hiree dhabee carraa dhabee dhageesse kaambii wataaddarri dargii jirutti kan hamme jira qaamaa irratti waraana bilisummaa oromoo keessatti kana hunda beekan so sheekotaafis qeessotaafis karaa saaqeeti dhageesse qabsoon oromoo ofiif ammoo karaan itti dukkanaa'e har'a waa dubbachuu dadhabe so amma wannan dhufeefi waan nama gaddisiisu booranaa keessatti jara keenyaa booranni kun in tase in irraanfatame dhageessee gosti kun gosa jechuun biyya alaa ba'uudhaa fi carraas hin arganne guddoosi argitee
loonumatti amanaa qabeenya loonii qabaa dantaan qabu argitee waan biyya alaa baane waan so dhageesse biyya alaa ka jiru illee xiqqaadha xiqqa eegaa dhiyoo kanaati amma waggaa 4 beelli irra jira jara keenya waan isin gaddisiisu eda itti goreen ijoollee nama shammoo maal taate ta'anii bobo'an maaltu maal ta'e jedhe Boorana namni awwaalu dhibee oolaadhaan dhumee loonii fi namni karaa duratti dhageesse namni Finfinneerraa Mooyaaleetti galu karaarraa bu'aniitti makkaraa keessatti arganii karaa daariitti arganii namni awwaalu hin jiru hundinuu laafee jira karaarraa bu'aniitti qotanii awwaalan jarana hinta seenerraan fanneenusi argitee achiin dhageesse gara dhiyaatiinis nama buqqisanii dhageesse morma namaa mukatti dhaabanii deemu gara baatiinis kunoo asii Somaalees nutti kaasanii innis fitinaa biraati ammoo gidduu kanatti gujiidhaan lola asii Boorana ammoo lola biraati yoo inni kaan illee lolli kaan qabbanaa'e maaluuf jennaan waraanillee bakka beelli jiru hin taa'u bakka hoolaan jiru hin taa'u bakka bisaan jiru malee soo kanaafi dhageesse sidiisee baqata maal godha innis leelaan maraa calle'u ilaal kanaaf Booranatti dirmadhaa Booranni rakkoo keessa jira websaayitii wannaa bananii jirani goofandillee bananii jirani Mooyaalettis biyya keessattis gargaarsa karaa biyya keessaatiin illeen akka godhamu godhaa jirani ani akkani argadheeni ani ganamani subiin bahee privatiidhaan na maxxansaa jedhe na maxxansine namooti na maxxansitan as Facebook kiyyarra nan ka'a isinis websaayitii hundarratti gadhiisa warri quba qabdan nama dhageessisa hagargaaru namnu waan danda'e jara keenya sagalee ataanuufi miidiyaan illeen itti dirmadha dhageesse ummata sagaleen taaneef sagalee ta'a ummata sagalee hin qabneef sagalee ta'a akkanumaaf anseen amman hojiidhaa ol gale wallaahi wayaallee ofirraan baamne soo kanaafi na dhukkubseennaan ganama subiin hojii bahee amman ol gale kanaafan iyyannoo jaraatii fi wannaa jarri qaban daqiiquma yartuudhaaf isinitti dabarsuudhaafan ol seenee namnitti haasa'an hin jiru ijoolleen geemii taphatti ijoolleetummoo durii argitee hiriira irratti waan hunda irratti biyya alaati ijoolleen nu gargaaraa ture baay'ee hiriira irratti halkan taphaa halkan sirbaa waa qindeessuu irratti wallaahi xalayaa biyyoota adda addaatti galchuu irratti ijoollee dargaggoos taatu nu gargaaraa ture wallaahi billaahi amma dargaggoo tokko kan shamarraniif dargaggoon dhageesse ijoolleen fuula qaqqajeeltu walaawwatteet jarri maraannaa biraa keessa jira dhageesse maraannaa biraa gabayaa biraa jechuun manaama tikkeeta kutaa bulan tokko isa tikkeeta kutan amma nan argadha jedhanii tikkeeta hin argamne tikkeeta eenyutu argitee horii achi keessa kaa'e namaa kenna tikkeeti ji'aan baa Itoophiyaadha mee ji'aan takkaa ba'ee beeka ilaal takkaa ji'aan ba'ee beeka dhageesse soba hin ba'u waggaa 10 yoo baasan tokko baasu dhageesse sana booda kijiba biyya addunyaa hundarraayyuu tikkeetii qumaaraa kijiba hin baasan ani dhageesse halkanii guyyaa biyya Awurooppaatti wannaarraa barra intarneetiidhaan ilaalani waggaatti nin hordofa waggaa 7 sana boodaan xalayaa barreessee galche akka dhaabbatu birrii 30 baasa hiiroo 30 dhageessa sumuuniin hin jiru mastazazanyaa isa jedha
suuni ni jiru agese takkammo waggaa kudha torba hin baane litoriin takkam baane biyya kanatti takka hin jiru soba kun qumaaruma jechuudha wannaan TikTok sunis qumaara inni nun beeku Allahu alam February kana ya harka wal qabani so kana bi hin beenu waan inni ta'u akkaataan sayyuu namaan galu ijoolleen kanatti sammatamtee jirti baa harka qabnee harkifnee baasuu hin dandeenye dhageesse wanni hundinuu badee jira dhageesse dhaloota durii argitee biyya keessatti abdannee jarri waa kaasanii nuti asii humna taanuuf hin jiru amma nu kan jiru dhageesse guddaan qabsoo jaraa wannaa dhaquu girkiin dhaquudha sana booda wannaa bitatanii moobaayilii bitatanii TikTok seenuudha wassalamu alaikum anin beekwan qabsoo akkana an duniyaa irratti argeen beekwan namni durii gaara seena yoo cinqam agese an isa futuruk jedhee torban itti argite girkiin seenu isa kanan na dhibean eessa akka dhalatee eessa akka bahe tarii mootummaatu erga taatuun beekwan jechuun tikkeetuma kutanii ergan taatu anin beekwan so jaraafis hin taani jarri kun agesa mootummaafuu kan ta'u nama argitee mootummaa sana deeggaruudha garuu jara maaltu dhibe ijoollee doomsanii dhaloota doome bulchuun naman dhibu doomsanii ijoolleen biyya arabaa dhattes doomte alas waan tokko hin jirtu nama duraanii argitee waa beeku mana hidhaatti guuraniiru homaan jirani alas ijoollee xiqqoo tokko dhaqxeechiyaa isiin argitee moobaayilii maadaamii afaan hin beektu itti kennitee jennaan bakka afaan keessanii naasa'e jennaan godhattee TikTok seenti wassalamu alaikum oromoo argitee amma caaltuu jimmaa jettee faa wallagga baga dhume jetti maalinni gaa kun jarana eessa dhaqaa jirra nuti bareeddu baalee jetteeti dhageesse wallagga jimma argitee kuulloodha jetti maalinni gaa kun maal jenna gaa kun dhageesse kuulloon nu bulchaa rafaa jedha amma maalinni gaa kun eessatti deemaa jira dhageesse wanni waan ajaa'ibaa mataa miillisaan beekamneedha jara keenyaa isa kana isinis gara fuulduraatti itti yaadaa ijoolleen keessanis eessa akka jirtu qoradhaa baddee jirti dhugaa rabbiitti heerumaaf illee in argitan warri biyya jirtan biyya arabaatti ijoollee erganne jettan walitti daddabarsaa ijoolleen hin jirtu sinirka wallaahi kufriidhaan sammaxamtee jirti kanammoo kan hojjachiisu tokko sheekota akka jiru sheekotni dhufanii bira ta'anitti wajjin taphatu lakki asgaluuni dhageesse quraana keenya nutis qaraasifanna quraana argite kufrii keessa teessee quraana qaraasiftaati qumaara taphataati geemii taphataa ilmi nama qaraasifta ilmiin akkasii eessa jira gam amma ilmi sunu ilmi baktaa'e bar hin baktaa'e ilmiin bade bakka xaaraatti ilmi barsiisan durii masgiidatti bakka safuu qabutti ilmi calluma jedhanii mana fincaanii ta'anitti ilmi barsiisu qumaara keessa teessee farshoo dhugaa geemii taphataa warra farshoo dhugu wajjin ilmi barsiifta maalinni ilmiin akkana eessaa akka fidan hin beekwan warra gurguddaa warra gurguddaa sheenyu ibro shemarre marami shemamad marre shemamad haji mantasiyo marre kambatiyo inni kan mo pen wonna pente woiti Muhammad atura fajidet argite asi nama marat jede okun mal waan tokkon benne dabar ittiin nama walitti naquudhaaf gabaya guddifachuudhaaf waan tokko kun dhageesse karas waan tokko yoo inni fidu waan tokko
nama rabbi guddise eenyu xiqqeessa. So dhageesse jarri kun nabiyyoota hundi isaanii Muhammadis Isaanis Muusaanis Ibraahimis hundi isaanii nabiyyoota bakka haganu. Kanaaf kana caalaa sana caalaa wanni jedhan hin jiru. Utuu beekanii gaarii. Kana kanuman jedhaa Booranaaf dirmadha. Rabbiin isinitti haa ta'u. Dhageesse weebsaayitii barbaadaa warri beektan weebsaayitii hunda tuutarni irratti Facebook irratti karaa dandeessaniin maxxansa. Karaa dandeessanii diraamaa hojjechuu tokko geessan waan kana maxxansa bakka hundatti. Dhageesse TikTok sanarratti illee kunoo wannaan gargaarsaa kunoo lakkoofsi as jala jira sheerii godhaa walitti daddabarsaa jedhaati gadi baati achirratti wannaa hojjedha. Diraamaa xiqqoodhuma tokko haasuma xiqqoo tokko jedhaati maxxansa. Maal taatan isin? Kanumaan dhageessisa. Nama biraa kan itti iyyiin hin qabnu. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deemanaa nagaatti.